dhaggeeffattoota keenya akkuma isin himaa jirrutti gaa warri soomana jirtanis rabbi soomana gaarii walumaan haa godhu jecha warri silaan soomannees namni Oromoo jechuun warri raadiyoo kana dhagayaa jiru akkuma sagantaa sagalee Oromiyaa irratti yaanni haasawamaa turetti dubbii balbaltuu booddeen tanaa nuti Oromoodhamoo nuti dura Oromoodhamoo dura Itoophiyaadhaa jechuudha sanarratti fi lola akkasumatti uummata Oromoo irratti warra Habashootaan banamee jiru kanarratti haasawaa bal'aatti deemaa ture. Sanumarratti hundaa'uudhaan raadiyoon hawaasa Oromootis yeroo dheeraadhaaf akka uummanni carraa argatee asirratti yaada isaa kannatu hin goone ture booddeen tanaa maaliif sagantaan adda addaa waan heddummaatteef jecha saniifuu sanumaa fi walumaa galatti waan siyaasa Oromoo irratti wal mari'achuuf namoonni feetan telefoonni amma irraa jalqabee banaadha. 6-2-3-4-0980 namoonni imeelii adda addaa illee nu gootan maaliif gaafa seenaa soomanaatiillee akkan achirratti baga isin hin ga'e waliin jennee namoonni jettanillee gaafa san hin jenneeti har'a gaafa san jidduu san maaliif kubbaanis naannoo kanatti deemaa ture oduu hedduutu naannoo kanarraa burqaa ture kanaafuu sagantaa sa'a qabaachaa turre. Argaa isin ibannee jirraati dhaamsa walii dabarsuu feetanuu waan sila haala yeroo irratti waliin mari'achuu feetanuu laayinni banaadha 6-4-0980-612-341-0980. Hello, reedoo gubbaa jirtan isin dhageenya. Reedoona kee qabi. Ayyee itti fufaa yaada keessan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam adeero. Akabi tandagawo ba ile tano kunun gari da nusman gudon Oromo dugumati banka ijago kan mutunati da robisoni matas Oromo ti bakana robison riwi ko buti ni ba halen da mako kabla umunu kun ka amadu be diga kenya fi lafe de ko kore no fite arralle biyetanati numatu dura jiraja ni mutamo Oromo riwajiba dugumati riwajiba hire akkanne ta woltane woli teme woli wolbura dugne mat kumala woni gafal duro man guddo ma te ta mamudu sota tuno wol gafa to ko ya ma guddo ya bole ya khiya ila yo mi ta kar tenge to barabda ila yo mi ta kana wana kankam arralle ta to akakam na gafa duralle ka kamne hunan kamno wale kamno arra hunan kamna mata buran ne karati kamna doktoro ta kamna professor kam adunya nubeite gafa duralle tarkafi ilba Oromo dige tani de adunya nubeite arra ta na be kamne habe kamne kana le arra ta na mo hiya ra hujra go kana plan mali rumma man guddo wol gafa ne ma turu wala dalgagari khayne kan awli kabarne doktoro ne professora dole college khayde jurkhune doktoro khayda ka hududu wajru alama he برنامج روحاني أكم دكتور محمد حتى كانت يك دكتور اسماعيل كانت جولة تيجي أصبحالي دكتور رخينة واي الدنيا تجور تودي واي كلو تخينة تيجي واي جلو تيجي واي كبسو تيجي كانت فاتو بقول سكانة تبغى سكبر بدون أبغى تقول دكتور لي وهم كانوا نيكبر دكتورو تا أنا دوكراي نيجيرن ما أبغى نرد بيوجي إنسان خلاص ولي لوكبني من بدو أتاو درجي أتاو سمرة أتاو هاون أتاو خلاص كوديمني ما تلومنا إلى ما تنازعني بيجبلسون ما كي تجيبا بيوافق دبرني وافق نجوني وافق نجر جاروفي تجيبا هاون مريانو بريك يا من بدو درا وهاون مريانو هاكانو أكابر هيوت ده أحمد أدونا بدو دبتكارا road re toro ta nutu sura di setuga da road no sura di yo nuti khane hiri raban yo gudu dawan amma hula kan ko wal gobar hulu de frangene no hidi se arata kaugam arata na mujakhani bol abo chukam arata na mujakhana isa gabo chisukam je na khayne khadale de adawi do fise do suno makan isa yo de le kasori sai dut bol abo chukam je no tise ya wo ya ne Zara puchikam ni kamne je nota zabartine adawi saamsine azan tan tarkafi itti da tarkafi demujit darka ibidika wate nuwandavne inshallah indi rabbi ne ibidika wate nuwandavne hamma ba kagayu bulayan khaynya mangudo tenya
hamma dabarsine ni weysan waan qabsoo dabarsine ni weysan waan ikki dabarsine ni weysan arran kan atufre rahay san akde senet warafne nyange to khale mal jangene idaa gadda lage fachu wuti te de mal tulu bala akabi bala arra hugu ijatukan iji opsan qabdu ijatukan arra mujahid ijakhud ijatenya hayukhenya bi khakhid bi qabla kakka be kajra aswa ugaban akasa aswa ugaban dura bachu qabla mu dura kab yo ha ya da Oromo jin naga tuti obaleya ya khaladu bujrufi ile gadisa wala da gisani galatoma manguddo sai ne hadan balno wani ta kawamno ya ga hakidano hidira habanu lutis dile ga biya kana jadi buyanu goda hidira bana buyanu goda buya hagoda no walbula hada bano wani shi da musammanati galatoma obaleya khiyat hawani targigi sai sa'u dargigi nukhasa isini karab yo jabdan nukhasa شهرم همرن نخاسا شمرني نخاسا إنسني حرم بيوجي عبد بلسوما خباس إنسني لنا وانا يفرني قلتوما رب العالمين بلسوما تيجنون عبدهم رب العالمين أدوي تيجها خمسو أدوي أورمو در عبدهم كيف شابو تاقولوا برب يهود أدوي أورمو در عبدهم كيف بلسوما أقولوا أدوي بلسوما أورمو در عبدهم كيف شابو تاقولوا رجل بالهذا بتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام عليكم. Hello, kalian cukup baik kan? Coba. Hello. Boana cara kana kan nulachu gaisani galatoma ni sininja durandu seti. Akkasuma ammoo warra gartee yeroo ammaa kana warra islaamaa warra yeroo ammaa kana sooman afaanii qabdan hundaanuu baga baatii ramadaanaa baga baatii soomanaa kanaan isin ga'een jedhaan amma gartee wanni gartee habashaadhaan gartee amma nurratti deemaa jiru kuni gartee waanuma amma gartee Jawar qofa irratti deemu odoon ta'in ummata Oromoo hundarratti waan deemaa jiru olola guddaadha. Egaa namni tokko ani dur Oromoodha jechuun kana hunda gartee namarratti qabsoo hin goosiftu har'a mucaa Oromoo xiqqaa tokko hoggaa 3-4 yoo gaafatan ani Oromoodha jedha. An Oromoo jedhee gartee waa'ee qoomoo isaa himachuun kana hunda irratti qabsoo nama hin goosiftu kun duula Oromoo hundarratti deemaa jiru. Gartee dhaamsiniin dhaamuu barbaadu ummata Oromoo hundaafu har'a lafaa kaanee maanguddoonni Oromoo Oromoon hundinuu lafaa kaanee dhaabbolii ala jirtu ta Oromoo tana keessattuu warra Oromiyaa bilisoomsina jedhee deemu harka tokko wal qabatanii humna takkaan gartee qabsoo teenya akka fuuldura oofnu dhiibbaa isaan kanarratti godhuu akka dandeenyu namoonni hundinuu karaa adda addaatiin gartee tokko ta'uu dhaba keenya wal bubuusuu wadda wal fafaaqaatu kanaatu hanqana akka diinni keenya nu tuffatu nu goosise har'a gartee mee namni yaaboo mee ummata kana haa kadhannu silaa namni kadhatu rabbi yookaan waaqa gartee waan namni hin dandeenye waan humna namaatii ol ta'e ka danda'u rabbi yookaan waaqa saniif rabbi kadhatan Oromoon har'a harka keenya keessa jira wanni hundi faffaca'uu keenya adda baba'uu keenya dhaabni keenya kaana bashaan asii fuudheetti achi mataa isaanii wanna godhee gara barbaade oofa faffaca'uu keenyaatu hagan tuffachiise mee dhiibbaa dhaabbolii tanarratti haa goonu yoo tokko taane qabsoon teenya bilisummaan teenya harka keenya keessa jirti diinni keenya kana beekeeti adda nu qoqqoodee adda nu fofoohee kaan kara kaan akka deemu kaan achi akka deemu kaan as akka deemu nu godhe horii guddaas nu rabbaase mee koottaa dhiibbaa jara kanarratti haa goonu haa kadhannu mee akka isaan tokko ta'anii gartee amma immoo haalli deemaa jiru kun gartee keessattuu akka iddoo tanatti amma dhaabni haarayni amma Itoophiyaa dimokiraasii jedhuu fi warri tokko kaka'ee kana eega dhagaye habashaan baallii kaayatee gammadee akka qabsoo Oromoon harka kennite akka Oromoo qabsoon si hundinuu bishaan dhugee kufee tokkotti fudhatanii gammadanii turan
haga engadda Jawar Mohammed achi bayan Oromoon jiinitti duraan akka Oromoon hundi harka kennitetti ilaalaa turan garuu Oromoon harka hin kennine isaan warri gartee isaanii hojii amma kun Oromiyaa Itoophiyaa Dimookiraasii jedhu kun bu'aalee gartee dhiiga qabsoolee gartee dhiiga gootota Oromootiin hangammaa argamallee nu harkaa fuusisuuf deeman. Kanaafuu akka kun nurran geenye koottaa Oromoo jabaannee harka wal qabannee dhaabbolii ala jirtu tana akka keessattuu warri gartee Oromiyaa bilisoomsina jedhu kun akka walii galu dhiibbaa irra godhuu qabnaan ja'a galatooma. Guri gurra burata Nabron patana basha bulcha bujiniati kayo sala dilla seda kayamte Wilili di zodi tudarawate Akata boti gara kasago banada ke kabatani lola lafsani harma mura anole harma murani dhaggeeffattoota keenya wanni raasa'uu jirru boodeen tana haala yeroo siyaasaa Oromoo irratti deemaa jirru kanarratti mari'achaa jirra. Telefoonni keenya banaadha 612340980 612340980 warri bilbilaa jirtan laayinaatu bizii ture saniif warri deebi'aati bilbilaa laayinni banaadha 612340980. Irani badasani harka irraa jiranii gaafa meeshaa lolaa naftanyoonni gaafa singilidirraa harkatanii akkasiin jabsanii kachii jaalamni biyya Oromoo ta'uu isaaniitiif hidhumanii. Ardi jabsinaan onaituu afran kalloot dabranii. Gafati lola jali jalanko diga lola lagaya la pele dire murti buto chalala bajib tu jadiyanin arte wai wale nama waluni sitte diga sani nuti kuma fudanne Namu warra bilun kafalalle wa gari jua pita gari turatu pita jenne jalib ne male dam sabon dazanne usani mantetenye walitina raramne wanu jidundum ne gajita lammi biya hijanga fasaniti lola wallora يداوي تبغيتي ولا ولد الرب دروغيتي ورموني وعدك فالملك تفلي فريوني ونفني وتوشوا أمبهر في فندي غيتي كانوا ما كان درني دين غران أرتني Ilubale jimma borana gaisatti amanti fi goza kuta da wali ratul chisani denana Hello klan sako baji santufa Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Ani wani ne Jawar Mohammed wani je ani Oromo mihi je Wani Oromo mi jechuun wanjala taate akkamitti ummata kana wajjin deemuu danda'ama warri nuti Itoophiyaa Dimookiraasii jiru warri tufaatutu akkamitti Itoophiyaa tana isaa wajjin akkamitti yoo Oromummaan san isaaniif
fudhatan oromummaan odoon fudhamneef akkamitti Itoophiyaa jaanii warri deemu kuni isaa dhaabbatu takka ani Jawar ani Oromoo miije ani ammoo Itoophiyu matanaahu maqaa biroo haa baasnuu fi Itoophiyaa san maratanii akka sijaaraatti gurra jala isaan haa kaayyatan nuti Itoophiyu masanuu marree maqaa biroo maqaa haaree haa moggaasnuu finja kanaaf jecha maalitu qaaja maaltu dhufa yoo namni oromummaan ta'e odoo siin kabajamne akkamitti isaanii wajjin deemta kanaaf jecha yaa ilmaan Oromoo jalaa dhaabbadhaa isin ammaas isaanumaaf baadhachuuf yoo kadeemtan taate malee amaaratti hin galan shugguxii qawwee nama baachisa yaa garaa bada saree sossobee summii nama nyaachisa amma dura sossobanii goobanaa kanneen cufaatu wanni gatan isaanii gate nama isaan jala deemu numa du'aa amma kunnoo numa faca'eetuma hafaa akka laastikaatti dhoohee namni isaan jala deemu kanaaf jecha wal jala nuti haa deemnu nuti bareedaa kana nuti ni qabna hayyuus beekaas ni qabna haa wal dhageenyee wal jala deemnee tokkoomnee harka wal qabannee biyya teenya irratti haa bobbaanu biyya teenya haa bilisoomsinu yaa ilmaan Oromoo yaa shamarran yaa dargaggoota haa hin taa'inaa iyya gaara mul'ataa kunoonee harkitan anniyaa kanaa cufa buqqaasaniiti dachii fudhachu jiran nu harka kanaaf jecha haa dhaabbadhaa martifadhaa tokkummaa uummadhaa kanaaf jecha galatoomaa waan na dhageeffattaniif jecha namaaf hin ciisinaa namaaf hin rafinaa namni miliyoonni 5 akkamitti biyya teenya akkana sossoose kaan amaarriin daganaa waanuma harkaa qabnu kanaan waan facaafanne akkam muranne nu godhuuf deemanii Itoophiyaan ani gama kiyyaan maramtee akka sijaaraatti haa aarsan haa dhugan yoo fedhan akka sijaaraatti maranii haa dhugan Jawar ilmaatu ani Oromoodha je ani Itoophiyuma sanuu maraati gurra jala kayyadhaa akka sijaaraa tambootti dhugaadhaan jaa nagayatti waan na dhaggeeffattaniif boona. Hello, kuna subai sentufa. Aye, ana amsatika to kon kaba. Itu fa. Wanda Jawar na dema jiru kanarra. Akaisa warni marotina wana dadda dalaga jira. Media dadda fayyadamani rakab saw jira. Nuti khara kana nimo atako godamutle numa jira garu ke hamiti khabarde su den do abarde sinewan kana de misalan no finja. Khadbatu den dos dubdira. Heddu namni wana dadda to fajira. Okay, aye galatoma. Aye. Let's go by Assalamu alaikum wa alaikum salam wa barakatuh. Ya galato me ya kana kan dauke kuma da dala sai
جول فاتا كان ورا ولا أرجني وكان أنا ولا أرجون دم مسلم أنا بقرب بسنين لا يكاسنين لا يمرون أجانو هسه سودا إنتان في أكو ما يونني في ور وقت عمرو جداني أنا بيكو دوغمت أكنا مرة أروما برسيس ودين في يوكا أروما أتروما جتو اتبو كتاي مالا كديمو نانجل يوم تاكي أنا أروما جليه في قطيسني إنه لنا قطيسن من دوجتو كرابراتيني أمني ما تقول ما يتو بيت يو إتوقعت ننجر عنه إساء وان جواتو ندن نفي قد بنجلتي يرغون فتو فتاني جتو كنافي ورس وفصل فتو في أمانتي وادداتي نوكا بوادداتي في مجرينا تقويار راقويار وشكو جرات ملك كنافي لو دوف أشور انت مال جراني نمويتي تو لولا الدنيا لما فا إني بورانا جلو جراني كينيا كيسات إسنو أورومو ولنطاتني والكود إندن دينك غربما وكرلو فا كلمة ديما جرات رانيتو ومثلا تنجرا دوكو تاوك أمنا يوم تكونتاني كل مات ديما كنافي رياضيت التعدين ولا كجوار ومامتي لكن كنا هيو وجود لفاد فارا كنافي كانشر في سناسي نغير ما إني جبت إنغدو كنافي نمانو أتجد أن يباتو كوان ورو كوان كداجي نو جتوبر بديتي كنا نن وانو روم ما رو شكي كبجدو كما تاسا كبياتي نتكالانو كيستو شكي دداتي في أمة في تشكو جلات ملك كنا برسيس ويروم برباتيسو أبانو فابرسيسو وانغونو تافوفنو بلسمبت ولا تانو مال بتومون ور والنيات أدوين كيسنياتي فأبانغا متأسي أرمي ججام سجداني وانو ولقلو هندن دينيت gara قودني أكرك سرنا سامتي تانيفي دينو فيداماني ويونيتي كبانيت يو إتوقان جراتو في Oromo isalikin su gaba ne ko ayoni da kamfoni a gida ne kana kana mata ko fakan na madan sai gode waje dan arum man durat wontu man kabu ngiruje tu wa rabbina lan tin kana fi namnu shakku aka shakki su tademu ka kabso da karan fa da ofu fa da karata da na ofu amma fa ga nu galato ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kana mai tubar ba da ya da rawa miti yes ayya fa ya da ya dero dhaggeeffattoota keenya wanni as gubbaa haasawaa jirru akkuma quba qabatanitti warri habashaa kun duris jalqabarraa kaasee gaddaafaa Oromoo tan ga'e isaanii warra Amaaraa kana ammallee sadarkaa Oromoo irra jirtu kanaan akka geessu godhee gabrummaan isaanirraa kan Tigireetti dabartee Oromoo wanni miidhaa jiru waanuma isaan jalqabanii ammallee sammuun isaanii takkuma deebi'anii namni tokko akka isaan fedhanitti akka bulu namni tokko akka isaan fedhanitti akka fiyaamu namni tokko akka isaan fedhanitti akka itti amanu san godhuudhaaf keessaa biyya alaa kana keessatti lola fi yookaan loluma jechuu dandeenya lola ajaa'ibaa guddaa kana Oromoo irratti gaggeessaa jiranii kanaafuu sanirratti wal mari'achaa jirra nuti uummanni keenya maal ja'a maal jenneeti akkamitti haala kamiini yoo ilaalcha adda addaa yaada adda addaa jaarmee adda addaa jalatti gurmaa'ee jiraatullee wanni akkanaatu Oromoo tokko godhuu qaba. Tanarratti maal jenna Oromoo maal jetti waan joorratti wal mari'achaa jirraati laayinni banaadha deeqaa gahaa qabnaa tanarratti bilbilaati yaada keessan kannaa 649306123410980 Facebook gubbattillee yaada keessan kannuu dandeessan Oromoo Community Radio yoo taayippi gootan achi keessattillee yaada keessan kannachuu ni dandeessani. Telefoonni 64930910980 Naadi magariitu kan ilmaan Oromoo hundi ittiin boontu kan ilmaan Oromoo hundi ittiin boontu kan ilmaan Oromoo hundi ittiin boontu.
timbontu Nudiya kabna Ardi magaritu Nudiya kabna Hello, can I go by Tony? Hello. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaada gabaabaa tokkoon ni lafa kaaya. Akkanumatti odeessaa ooluu miti. Guyyaan tokkichaan Aljazeeraa irratti dubbate sun ormaaf eega madaamiilaa taate Oromoon ijoollee san walitti qabdee yaaminsa guddaa godhanii fi Aljazeeraa qofaa miti karaa CNN irratti illee uummanni Oromoodhaa yaada isii akkatti dhiyeeffatu mala tokko dha'u malee akkanumatti gamaa gamana deemaa ooluu miti. Fiixa karaa itti bahan yaaminsa jara ammaa kanaaf godhame wanni bareedduun takka hawaasni bal'aan kun yeroo takka bakka takkatti manguddoon shamarran dargaggeeyyiin hawaasni marri bahee haala addunyaan dhageessutti seenneetti illee waan ichiin dhaqanii namni asaasa uummata sanillee yaamanii fidanii waan mul'atu takka godhuutu irra as gara malee warrachi maqe kana kuni karaa fedhe haama gubuwee dhume gingilchaan silaa dur boqqolloo buusu xaafii buusuu dhiisee boqqolloo buusu jira warri bubuwee kun haayaa uti qabni hin jiru ummanni Oromoo walitti galee amma ijoollee kanaan hawaasni akka CNN irraa Oromoo fudhatu kanatti tattaaffii godhuutu afdalaan jaa gabaabdutti. Ayya fayyaada. Ardi magaritu kan ilmaan Oromoo hundi timbontu Hello, can I say that to Hello. Galatomi yaada bika isa bahu barbaade. Akka Oromootti wanni tokko gartee hedduu nama wanni gochuullee hin qabu yaada amma Jawar irraa ka'e kana hedduu Oromoo dallansiisee wanni jechuu hin qabu kuni seena Habashaati. haa ta'uuti Jawar leesensii kennaafii jira amma wanni gartee gaafii isaan gaafataa jira yoo ati ilaaltu haala inni itti deebisaafii jiru yoo ati ilaalte waan isaan hin beekne barsiisaa jira. Iban gartee gadi baasee waan takkaa Oromoon ittiin himin gartee barsiisaa jira kuni waan nama gubuun qabu. Haa ta'uuti kanama aarsu ammoo Oromoon gartee yeroo hunda wayita wanni tokko dhalatu qofa waciinsa. Gartee haasa'u namni gartee haasaa qofaan gartee bu'aa hin qabu. Practically waan tokko namni jaaramee akka hawaasaatti jaaramee akka siyaasaatti jaaramee nama diina irraa dhoowwuu danda'a. Oromoon jaaramtee hin jirtu gartee haasaa malee haasaa namni gartee homa tokkollee gartee bu'aa tokkollee hin qabu. Jaaramuu qabdi. Akka dhaabaatti akka siyaasaatti gartee hawaasni gartee nama jala deemu leadership dhugaa leadershipii gartee dhugaa tokko hawaasni if keessaa baasee jala deemuu qaba. Namuma argata gartee guyyaa hunda dhufee dibbeetti dha'u jala gartee akkuma yaa'u osoo hin taane if keessaa hawaasni leadershipii gartee hoggaana jabaa baasee hoggaana san jala deemee gartee ka akeeka qabu ka gartee Oromoo dhukkubu ka gartee Oromoo bakkaan gaya jedhamee itti amanu hawaasni if keessaa baasee akkasitti gartee jala hariiruu qaba. Gartee yeroo hunda gartee yeroo tokko wanni tokko dhalatu gartee akkanuma iyyuudhaa miti. Iyyuun gartee waggaa 100 gartee wanni namarraa fudhatti gartee jaarmayaa fi tokkummaa san qabaatudha. Har'a Oromoon gartee waliigalatti Oromiyaa ka jedhu sanuu gartee waliigalatti itti amanaa jirti. Kun gartee Habashaa guyyaa gartee Oromoo jedhee Habashaa jala deemu. Kun nama hin baasu. Oromummaa sanuu gartee Oromoon itti amantee
dhibbarraa 80 sagaltamnu yoo Oromummaa sanittuu amane gartee diinni wanni nama injifatuuf hin jiru. Haa ta'uuti ammoo haasaa malee Oromummaa sanittuu amanaa hin jirtu jechuudha. Oromoon haasaa maaliif? Haasaa jechuun kiyya namni gartee hawaasa keessaa liidarshiippii hoggaana isii amanu is keessaa baasee warra dharaan deemu gartee itti himee is keessaa baasee warra dhugaa gartee jala deemuu danda'uudha. Maaliif seenaa asiin dura dabrelle yoo laalle amma rabbi isaa haraaramu jaarraa abbaa gadaa gartee nama qabsaahaa gartee beekamaa ka gartee akka mana isaatii bahe gartee yeroo Hararii bahu Baale dhufee Jeneraal Hussein Buleefaa Jeneraal Waaqofaa wajjin qunnamtii godhee yeroo sanitti gartee akka nama tokkootti gartee danqaraa san keessatti qabsaa'aa ture. Yeroo silaa politikaan Oromoo jabaattee gartee namni gartee siyaasaa wal bira dhaabbatee Oromoon jabaatuu qabdu Oromoo irratti bobba'ee gartee ganda isaa keessattuu gartee bultii dho'u osoo diina biraan tahin gartee amma eega inni du'ee dabre gartee akkana jedhan nama osoo inni jiru gartee wanni isaa san beekanii liidarshiippummaa isaa san beekanii dhugaa gartee haqa isaa san beekanii osoo inni hin duune gartee dhugaa galchanii fi jala deemuu danda'uudha Oromoon. Eega inni du'ellee gartee akkanumaan booyuullee hin barbaachisu gartee nama haga inni jiru hawaasni is keessaa baasee dhugaa isaa san yoo argi namni kun nama Oromootti amanu nama nuun deemuu danda'u nama bilisummaa Oromootti amanu jedhee yoo amane jala hariiree gartee dhugaa jirtu saniin gartee bilisummaa isaa sanitti ga'uu qaba. Yookaan ammoo nama gartee yeroomaaf jecha gartee hawaasa keessatti gartee gadi bahee dibbee namatti qo'ee akka tokko gartee harka jala dha'anii gaafa kan gartee habashaa ta'u bifa jijjiiratu akka gaararraa kana jala Oromoon gartee deemuu hin qabdu yeroon sunillee dabree jira. Kuni maal barbaachisan wal Oromoon iyyana kana dhiistee gaddeebitee akka hawaasaatti politikaallee taatu gartee Oromoon politikaa takka jalatti deebitee liidarshiippii hoggaana jabaa tokko uumattee akka uummata tokkootti haasa'uu qabdi. Akka uummata tokkootti diina fi dura dhaabbatuu qabdi malee haasaan gartee torbaan hunda gartee reediyoo maratti haasanii namuu mana isaatti galuu hin qabu jedha yaada kiyyarratti galatooma. Hello, ¿cuál es la lista? Hello. Hello, ¿qué les subaytan? Ifama walini Said anatu wanda jere ifama itutebe le ifama Aye de kan duma jitiga wasi tufu faye gartani be akuna misi jere sani re fille ratta soine o magaba marratti isunumma walitinu qaba jenne addangalun faidan qabu wiya itinu goda walitinu qaba wan to korratta so no nagatti
Shilala kuno iloti bakata Oromia biyako abarsa kakkalata Batiti kombolcha itiru pata dilencha itiru pata dilencha Inti jar jar jirti Dukhasu tijirti Inti jar jar jirti Dukhasu tijirti Hakmiha ka Rabbi Wahida sundati Dini jar jar sena Ilash mukhebati لكن دير السنة هذا بري الناجي تاجر واستقامة يوان أفاني كما بل إنني يرو براتي هيومان كيتو يوان قدام كتابنا تبريسته بيجي جربان كنا كيسبتي ويت يرو يونيفرسيتي كنا فان أورومو برسيستو وان باقي بريسته كناس بل إنني تدريبون كيون أولو فندرات تجتورا ميراف غرا أما دولة بنامي كانت أمور الأفياد ولي قلت متاهد والأفولي رات يودي بفني مي أمان تنا كيست tu ga barbe kuda sagala fabira da barre di da mafase ne di da mito kufajira gabrumman tun tanarrat dabbat rawatti mo gara di da milam mafat de bitiga qadoltu marratu fi hoji ummata kanatu murtesa yechura kana me amma gara dula amma baname kanarratti yaani duma kati bodaratti kenu dandeetu akadamsa bodaratti akata namonni irratti yara kan ifra faccisuudha ifra achittisu qabani darbuudhaaf dhawuudhaaf ifra yaada amma deemaa jiru kana dula amma deemaa jiru kun dulli kun nu akka saba tokkootti akka oromoon akka saba tokkootti akka isaan akka gosaatti nu laalanii laalchi atummaa achitti barreessitee jirta nu ammoo sabni kuni sabummaa isaa mul'isuudhaaf kada danda'e ammoo qabsoo dirree san duwwaallee osoo hin ta'in akkuma amma tireef jette kana karaa barreeffamaatiin karaa sagalee dhageessisuudhaan akka falmatuuf gorsi dhumaa kati dabarsitu yoo jiraate hireesii kenna galatoomi obbo Taammana. Kan inni dabarsee jiraate gaazexuuwwan namni gaazexaadha baqatee Oromiyaa irraa baqatee kan biyya garaagaraa jiru jira. Isaan amma kan nama qaanessu kitaabee tokkoofillee gaazexaa akka biyya alaatti hin qabnu. Biyyatti immoo hin hojjechiisanii hin qabuu hin qaluu hin hidhu. Nuti kan hojjechuu jirra kan irratti xiyyeeffachuu nurra jira. Maas miidiyaa seentiraalaayizii tokko uummachuudhumatu nurra jira. Akkuma warra Amaaraa isaat maal jedhanii uummatan sana isaanii warra laatu nama isaan gargaara nuti sanan qabnu ofuma keenya anamma ji'aan doolarii 20 kenna wonje yookiin 10 kenna akkuma nakee yookiin 5 kenna waan na dhibuu miti wanti Oromoon hundu akkasitti yoo godhe centralize kan ta'e kan afaan keenya guddisu kan politika keenya guddisu kan walitti qabu kan hundumaa gochuutu nurra jira. Lammaffaa immoo akkuma Aljaziraa tobbolaan keenya Mohammed adeemuu fi Jawar Mohammed godhan sanatti kan biraarratti ceenee idda isaanuu fidanii warra Amaaraa akkas fidanii isin sanatti ceenee kun xiiqii garaa nu kaayee akkamitti kun ta'a jennee xiiqdhaan kaanee addunyaa keessatti kan beekan akka BBC faa kan akka CNN faa Voice of America Deutsche Welle jechaan Voice of Germany faa guutaniiru kan akkasiitti waa'ee Oromoo himachuutu nurra jira. Waa'ee iyyachuutu nurra jira. Kan akka United Nationitti kan akka UNESCOtti kan OAU hundumaattu iyyachuutu nurra jira. Amma akka demonstration kunoo hiriira ammaas jidduu kana torban tokko booda obbolaan yan keenya achi Washington DC'tti ba'anii kan akkasii gochuudhuma nurra jira. Kun qabsoon keenya waan boru har'a ta'uu miti garuu cimuudhumatu nurra jira. Isaan amma jedhe kana waan beellamni kennameef borutti darbamu toon ta'e Oromoon bakkum jiru sadis yoo ta'e lamas yoo ta'e haasa'ee isaan amma jedhu kanarratti kan namni biraas dabalee akkasitti deemaa yoo dhufne
ummata keenya bu'aa wayii finnaa ummanni keenya bu'aa wayii monurraa argateef tokko ta'ee tokkoomee hidhatee karaa hundumaanuu qabsoo isaa itti fufee kan namarraan fadhee qabsoon Oromoo ummanni tokko idda meeshaa waraanaatiin nam dhufee nama qabe meeshaan waraanaatiin ofirra deebisuu ture namarra jira nama hidhatee namarra dhufe diina hidhatee namarra diina sana hidhataniiti ofirraa deebisu kana namni isin eebbisa waaqni isin eebbisa innamma nu barbaachisu jedhanii namoonni tokko jedhani kuni gaarii miti kuni ummata Oromoo yeeyyii Abashaa fi yeeyyii gita bittee Abashaa fi waraabessa gita ilkaan isaanii fi qarrifuu isaanii keessatti achitti dhiisaa jechuudha. Obbolaan keenya waamicha isaanii godha kanarrumaa deebi'uutu irra jira. Isas jennee karaa kana hundumaa walitti qabne kan goonu yoo ijaaramne hundeen hunduu ijaarsa dhaabataa jedheen asumatti dhaaba. Argummatti galatoomii boota mana bitimaadhaa gaalka walakkaa bira dabartee amma kunoo biyya sanitti kanuma yeroo hamaasitti bilbilee nu folchii galatoomii horii bulii nagaatti yeroo biraa walitti deebinaa ulfaadhu yaada keetiif. Nagaatti jiraadhu. Programming is supported by Ampers and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund. Announcing Ampers.org, featuring music, arts, and cultural stories, including many produced by this radio station. Information and audio at Ampers.org. Ampers, diverse radio for Minnesota's communities. Programming on KFAI is supported in part by UCare, a proud sponsor of the Great River Energy Masabi Trail Tour. Saturday, August 3rd. The 13 to 67-mile day-long event supports the Masabi Trail, plus programming on KFAI and the rest of the Amper stations. More information is available at masabitrail.com. The tour is supported in part by UCare's Living Well program, working to keep Minnesotans healthier. To avoid overeating, use smaller plates, avoid seconds, and share an entree. Learn more at ucare.org. KFAI is a proud sponsor of the Powderhorn Art Fair, set in a pastoral 66-acre city park. Powderhorn Art Fair features 184 regional and national artists of varied disciplines, as well as a community showcase of exhibitors from the Powderhorn area. Visitors will also enjoy music, ethnic food, and kids' activities at this eco-friendly multicultural event. The 2013 Powderhorn Art Fair takes place Saturday, August 3rd and Sunday, August 4th in Powderhorn Park. More information available at powderhornartfair.com. Dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamuu kana booda beeksisa lamaatu nuuf hafe isaanis tokko Minnesota Department of Health irraa nutti kenname akkana jedhamsi asii gadi Minnesota Department of Health isiniif dhiyaate shiftiin dhibee hamaa biyyoota Afrikaa, Awurooppaa fi Eeshiyaa keessatti tamsa'ee argamu akka ta'e hubannoo qabaachuu qabdan jedha. Namoonni baar gama deemuu barbaadan akkaataa shiftiidha argattan doktora isiniif qophaa'e gaafachuu qabdanii yookiin doktoroota keessan gaafachuun barbaachisaadha. Baar gama yoo kanii deemuudhaaf karoorfatte taate doktora keessan argachuudhaa fi maatii keessaniis illee dhibee kanarraa eeguu qabdanii kana caalaa keessa baruudhaaf Minnesota Department of Health 651 2 5 2 2 2 qunnami
kan itti aanus Hennepin County Medical Center nutti kenname akkana jaa madaan sababa dhibee sukkaraatiin jireenya kee akka itti hin gammanne si godhuu danda'a garuu ammaan tana oduu gaariitu jira mana yaalii HCMC yookiin immoo Hennepin County Medical Center itti bakka madaa itti fayyisan meeshaalee baranaatiin fayyadamanii madaa duwwaa osoo hin tahin guutummaa namummaa keetii fayyisuu danda'anii HCMC yookiin immoo Hennepin County Medical Centeriin sababa madaan tun irraa dhufte irraa maddite adda baasuudhaan itti dhiyaatee keessa baruudhaan si fayyisuudhaaf tattaafatanii bakki HCMC yookiin immoo Hennepin County Medical Centeriin itti argamu qarqara magaalaa Minneapolis mana haaraa salphatti argachuu dandeessa odeeffannoo caalaa keessa baruudhaaf hcmc.org wound healing irra barbaadiitti argadhu yookiin irraan siif deebi'e bakka tana hcmc.org wound healing irraa baradhu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee oromiyaa kabajamoo oduu har'aaf qabnu qopheessinee jirra garuu gara dhumaarratti jechuun gara qophii itti aanu kan reediyoo hawaasaa irratti dhiyeessuuf deemnaa nu hordofa ammaaf immoo haasoom amma jalqabne kanarratti namoonni hedduu waan gara nyaatii hedduu qabanii quuqama guddaa itti dhagahamaa jira maaliif jennaan waa'ee namni tokko an oromoo jechuudhaan duula deemaa jiru kana dhugumatti nama hedduutu bakka bakkarraa naannoo adda addaatirraa jechuun lammiiwwan oromoo biyya jiranirraa quuqamaa jira yookaan irratti laalataa jira kanarraa kan ka'an manguddoon oromoo kaalifoorniyaa magaalaa San Jose jiran Haji Qaasim Roorroodha kan jedhaman sabboonaa fi qabsaawwan waa'ee kanarraa yaada qaba oromoodhaaf ergaa dabarsuu qaba jechuudhaan waan itti qophaa'an qabanii kanaafuu ammaan tana daandii qilleensarra jiran Haji jirtan jechira Hello telefoonirra injira waan amma dubbadhe kana dhageeffattan dhiifama na folcha qajeelatti dhagaa waan obboleessi keenya dubbatillee mara dhagaa maal gaariidha ergaa qaba waan jettaniif jecha mee uummata oromootiif ergaan dabarsite waa'ee kanarratti ergaan dabarsite yoo jiraate kun olaayina irra jirtanii itti fufa aree galatooma irraa kana naa kennuufi waa'ee obboleessi keenya ta'ammanaan dubbate kanaan ka wal fakkaatu anillee waan dabarsu tokkotu jira awwala dura durso waa'ee Jawar Mohammed yoo ka dubbannu ta'e Jawar Mohammed Oromo ija Oromoo ta'ee gartee nama waa beeku ta'ee barataa ta'ee xiinxalaa addunyaa ta'ee barsiisaa ta'ee barataa ta'ee ilmaan Oromoo dura dhaabatee dhugaa mul'isu wayita deemu warri kalee gabrummaadhaan gartee akka fedhan godhaa ture gartee har'allee duula irratti bahuu waan ajaa'ibaa tokko Jawar Mohammed kaagana dandayii qabu dhiisi mucaani Oromoo ka horii tiisu yoo namni bakka inni horii tiisitu dhufee ati eessa ka'ee nuti jedheen abbaa isa dhalche himata ati maali yoo jedhe Oromoo jedha mucichi horii tiisu barata gana ga'ee dhiisi gartee mucaan horii tiisu ka Oromoo abbaa isa dhalche himata wanni inni balleessellee hin jiru dhugaa dubbate wanni ilma ufiinani barsiifatee wayirra oolchuu gartee namaan haa deemu jechuufi ta Jawar Mohammed akkas qabdi Jawar Mohammed dadhabina inni maa ijaan lafa argamaa wahirratti socho'a jechuutiifi warri kalee numeeffate bakka ofiisanii itti deebi'e bakkeen amma nu jirru kuni Ameerikaadha
ويتعمل لك انجروا جوهر ويتعلي سلاس انجروا ويتبرقي انجروا كجروا بيا أمريكا نوارتي بقاتا واني نرجرا انجروا أمرو أرمان وفي أفجيسي والرمان كالي أكبر يقول اللي أما لنو تصدر قلا أسو أتشدر قلا در تبرر واهيفون أي قلا أسيتي Garte osooriin ingalin hattuu foomaa guutte jedhe akka Oromoon ammaa kille achi mil'anneefi jalatti nu ajjeesaa deema bada Oromo. Jawar Mohammadii fi jaarraa abbaa gadaa walitti sakaalee warri kaleen umeeffate jaarraa abbaa gadaa kadu illee hin hafne. Jawar Mohammed dhiira dura dhaabattee waan fedhe godhuu danda'e dachii ofirratti dhaabatee lele bada abboo Oromoon gatii waliin beeynu eega namni du'e dubbanna wayta inni jiru silaan dubbannu silaa osoo ita inni jiru waliin dhaabanne sanii Jawar Mohammadii fi jaarraa abbaa gadaa walitti sakaalan homa silaa tiireen Ara walitti guurtee kijibsan isaanillee arma akkasiisan akkasitti oofuutti jiranii sadarkaa kana wanni nu geesse dadhabina Oromooti. Oromoon silaa arqa ijallee banate laga tarkaanfate silaa homaa nuti namne baranne deemsillee barnoota gartee barnoonnillee barnoota wanni marti akkasanitti silaa nuu sochooti nutu ufitti cal'isee nutu uf sal'isee karaa Jawar innillee ufitti dhiisu Oromoolleen jala jirti amma adaa Oromoo ima nama qabdi kaammanaan amma Jarmanirraa haasa'e waan gaarii haasa'e barataan akkatti waa nama barsiisaa waa nama argisiisaa waan bareeda tokko waan inni jedhe kuni waan fudhatama qabu karaa ammoo silaa Oromoon ufii ajjeese malee osoo afaan tokko ta'e osoo karaa wal gartee harcaasee was kasaarsuu baate akkatti salphannu gartee warra amma gartee dhaabolee kennaa kana akka amma taammanaan jedhe sanitti osoo namni walitti qabee nuu silamaa nuuf deemtanmoo ufiif deemtanii osoo wal gaafanne osoo walitti qabannee waan tokko oofne osaa tokko jala teennee odaa kalee abboonni keenna gartee jala dhaabatte san osoo dhaabanne abboonni keenna waan lama nuti dhiiftee deemte abboon tokko lafti ta Oromootiin Oromoo beeyna malee nu Oromoon beeyna malee gartee Itoophiyaan hin beeynu nutti dhaamalte lammeessa maqaa Itoophiyaa kanaan waggaa 135 maqaa Itoophiyaa kanaan Oromoon qab'itti gale nutti dhaamatte abboo Itoophiyaa rakkinna isiin nama kenna qab'itti galchite nutti dhaamatte lafti Oromootu nutti dhaamatte waan isiin nutti dhaamatte san silaa karaa deemne karaatti qolola seefne rakkinna walitti dhoofnu dhima nuu dalaganillee kabajaa isaaniillee hin kennina garuu waytii Oromoon alaamanaan buqqa'ee wanni jiraamarti jaamaraan nutti fe'attee Tigree achi dhiistu dhiisi Amaarillee asii haraka likkii nu argee akka nu baraa qoyne argee nu tuffatee asii mucaa kana naanneeffata osoo akki deemarti gartee wal qabatee jedhee mucaa kana nu jalatti naanneeffatanii dhaabboleen teenna tun abbaa kennaa miti nutu abbaa jara kanaati Oromo bada Oromo jarri kuni abbaa kennaa miti nutu abbaa jara kanaati taa'a Oromo ka keessaa ala jirutu abbaa jara kanaati Oromoon biyya keessa jirtu haga humna ofiitiin hin lolachuutti jira lafarratti illee lolachuutti jira
amantii irratti illee lolachuutu jira nu asii maalitti loluutu jira ofii gartee diruu teennaa fi walirratti olola oofu bada Oromoo maa akkatti salphanne maa watti usalphine maa akkatti cal'iftan karaa harariin amma lafti mucuu jette ogaadiin mucuu isa godhe yoom yaadanna yoom waaboonaaf yoom iyyina Oromoon barate maaliif kootti addunyaatti Oromoo dhumu kana ka ala jiru kuni maaliif wayra oolchite odeessineetuma addaan galla barate namni marti mana ufii jira ka jiru kun marti maal dalage maaluma Oromoo gumaachine lafti warmandistii itti ta'uu hin dhaabboleen teen itti gootu tuntun eessa jirti dhumte bada Oromoo mee kalee wayta sheeqalaalissaadhi wayta inni oduu guuree facaasu oduu qaba karaa hararirraa rakkoon irra geesse marti mataa kiyya jirti isin mara mataa jirti yoom Oromoo dhaaban guyyaa kamiif dhaabachuu eenyu lafti sutte namni sutte waan nyaatu hin qabu dubbatee hin danda'u kabeelee kanatu yookaan reediyoo kanatti illee waa dabarsu oduu irraa guuran malee maal godhuufiitti jira Oromoo waa barate maaliif callise dhume namni kee karaa baaleetiin fakkeenyaaf warra sheekaayaa tokko waraana gartee meeshaan gurguddaa itti qorii Sumaalee hidhaniit karaa gartee raayituu kanarraa hada gartee jinniiritti qubsiisanii ta'an meeshaa itti kennanii jalaan ogaadin jalaa yoo ta'e isaan asiin gabbaa kanaa yoo ta'an lafa tana nama biraatti kennuuf Oromoo irraa buqqisuuf hin dhaamate wanti shukurkuraan du'e sun maal dhaamate lafa Oromoo kanneen irraa jedhe dhaamsa isaa san Tigree bakkaan ga'uufiitti jirti Oromoo tammoo buqqisuutti jira Oromoo ka jala deemeetini gurbaan amma karaa hararii karaa bayaati waradaa godhan ilma Oromooti yoo asii gaafatanii waakkata namni achiisuute sila guyyaa kami yoomiif moo dhaabanna sila guyyaa kamiif maaliif kiyyinna sila dhugaa dubbanneeru mee maaliin inni wanni dalagan gartee wanni nu goone takkattiin maaltu lafa jira yaa ilmaan Oromoo amma gabaabamatti wanni ani dabarsu beekaa Oromoo barataa Oromoo wal haa ijaarru akka namni taammanaan jedhe sanitti gaaddiisa tokko jala haa teenye osoo gaaddiisa tokko jala teenne osoo abbaa qabaanne osoo ilmi faayidaa qabu nu dura jiraate gartee wanni marti nu duraan baddu wal ijaaru akkasitti waa walirraa oofna haaluma addunyaa irratti namoota kochatu narraan deemee isa duuka deemanii gartee gabrummaa jalaa ba'a akki deematti kun saboo itti mana ijaaratee kun lafatti mana ijaaratee kun kan geexee kun kan oofee bu'aa wayiin jirtu annama jibbaa fi miti gartee rakkoo keessa nu jirtu kana namuu qabsoo Oromoo kiisii ka'eetee mana ofiitti hin galatee ta'a kiisii namaa keessatti Oromoon gartee gabrummaa keessaa baati yoomiif adda gartee kakaleen weeffate mucaa tokkocha ijaan lafa argu lafa ijaballeessuuf deema maal dubbate jechuun dhugaa dubbate maal nuti dhaamate abbaan keenya Itoophiyaa nuti dhaamate Oromiyaa nuti dhaamate gartee rakkinna baandiraa Itoophiyaa jalatti abbaan keenya sute kana nuti dhaamate silaa ilmi yoo abbaan ilmatti waa dhaamate ilmi dhiiga abbaa san kafar maalirraa qabna nu Itoophiyaarraa nu saba bal'aa saba afaan qabu lafa saba agartee aadaa qabu lafa saba dachii qabu addunyaa irratti wanni namni socho'uun dachii qabaachuu gurmuu qabaachuu afaan qabaachuu waan namni qabu mee qabna abbaa itti dhabne immoo abbaa itti dhabne jara
jarri kun abbaa kennaa miti walitti nu baruu dhaabatan nu ufalitti yoo barreewu abbaa kennaa miti abbaa nu ajajuu miti nu Oromoo guutuutu abbaa jara kanaati lafarraa dhumne mucuq janne dura dursow meerarraa rakaatti birmadha yaadaan itti birmadha gazzabaan itti birmadha Oromoon osoo gartee birii takka baate rakkoo namaa mara baatu horti addunyaa dhaabuu danda'a yoomi maaliif barate nam maaliin godhuuf bada Oromoo waan an jedhu kana mee waan an jedhu kana nallaalini achi dubbii arjabba homaa nutti namne dachiin hafi namaa nutti namne amantii nutti namne maali nutti namni biraa sabni biraa maareetu haganam taane hagan Oromoon taane hin taane amaaratti haarawa itti dhufe jazaa isaanii rabbi kayleen haarawa itti dhufte san amma asiillee nu ajjeesaat achiillee waa iyyatan amma hiriira biyya jaarratti hiriira baafachuutti jira maaliif haga tokko iyyuuf haga tokko maggaruuf afiin nu sobuuf sobanii amma osoo waliin deemne ani amma wanni an dhaamu tokko bada Oromoo eegin konaa kenna wanni ani dhaamu sobanii warra isaa waliin deemu ka Oromoo haraatti siifyatanii eegasi isaanuma ajjeesa qabsoo waliin dhoofna jedhanii namichatu raadaa jibicha qabu osoo jibichi dhaabatu raada qalee nyaate namichi duwidaa dhufe jibicha jedhee karaa addi nyaatamte ati sabriif godhi jedhee silaa namni gartee jibicha dura nyaata eeqaasi dhiise malee ganaa nyaatamu edda akka sabriif godhi jedhee nama haliin jara kana haliin socha jedhellee badiin karaa jala jirti sobdee kan akka laga kalee itti nu qalteetti bakka sanitti shiddee qalu eddi sila Oromummaan isiini gartee boolla jiru kun maaliif boolla duuti gorsa bareedaa haajii kiyyaa gabaabsaatii maali deeqaan sekondii kana prograama kana dhume amma irraa gabaabadhaa dhiifama waliin guddiitu na cinqee na dhiifama dhaamsi ammataatti dhaamadhu Oromoo afaan takka ta'e jara kenna kana walitti qabi didu abbaa kennaa miti nutu abbaa mala haa qabannu warra haraa kan du'e kana mala itti dhawa nagaatti naa jiraadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ulfaadhaa bakki jettan qaama mulluqatti naannoo gaana mul'ataatti deemaa jiru san jechuu keessanii san hundaayyuu sagantaa sanis yeroo biraatti deebinaa ulfaadhaa galatoomaa nagaatti naa jiraadha dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo qophiin sagalee Oromiyaa tanarraa asirratti raawwatee torbaan dhufu qophii biraatiin nagaa walitti dachaanu nuyi bara 16ffaa kabaju Minneapolis irraa Sayyid Muhammad Ali TV sagalee Oromiyaatiif ani Abduu Jaliil Abdallaati nagayaan jiraadha. Filfile muka gamoji gala firen jirateni annani dada tu jira gamoji tanamberete annani dada tu jira gamoji tanamberete Oromia Oromia asida biya parabia sidune siwale dole sibata boya